iddoon suni jannata moo iddoo addaam keessa jiraatu gargar baas kan jannata hojjatte sirrii miti siin jedhe. Jannata miti Adam keessa jiraate. Jannata ishee kam jannata jechuun maal jechuudha? Eden jechuun maal jechuudha? Jannata jedhaa hiikni isaa? Eden jechuudha maal jechuudha? Eden jechuun bar bakka teessumaa jechuudha, bakka zalaalam keessa ta'an jechuudha. Bakka zalaalam keessa ta'an jechuudha? Ka Eden jechuun akkasii? Interpretation eenyuti? Kan kiristaanaati moo kan musliimaati? Keessan hin beeku ani kan nuti beeknu jannatu adiniin jedha Rabbiin Quraana keessatti. Yoo ka biraa qabatte naaf himi ibsa biraadha. Jannatun adinree kan bara baraan keessa jiraatan jedhee isin ibsa akkasii? Akkasii nu biratti jannata adiniidha jechuun kan bara baraan keessa jiraatan jechuudha. Eshi lakkoofsa 10 boqonnaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 akkana jedha iddoo dhaabaa sana obaasuudhaaf ol baheen dubbise. Yommus Waaqayyo Gooftaan lakkoofsa 8 yommus Waaqayyo Gooftaan biyya gara ba'a biiftuu keessatti Edenitti iddoo dhaabaa tokko in dhaabe. Nama isa tolchee sanas achi keessa in kaa'e. Waaqayyo Gooftaan mukkeetti ija namaa hawwatuu fi garaa garaa ija isaaniis nyaataaf ba'eessa ta'an lafa keessaa in biqilche. Mukkeettiin ija isa hamaa fi gaarii ittiin beekanis iddoo dhaabaa sana walakkaa turtee jedha. Okay. Iddoon iddoo Addaam akka keessa jiraatu iddoo Addaamiif qophaa'ee akka ta'e lakkoofsa 8 irraa arguu hin dandeenya. Yommus Waaqayyo Gooftaan biyya gara ba'a biiftuutti keessaa Edenitti iddoo dhaaba tokko in dhaabe nama isa tolches achi keessa in kaa'ee jedha. Okay. Kun iddoo Addaam akka keessa buufatu Addaamiif qophaa'ee jechuudha. Kun egaa jalqabadha nama yeroo kana keessatti hawalleen isa biran jirtu iddoon kun lafumarraa namnis lafarraa tolfame biyyoorraa tolfame waan ta'eef ergasii booda Waaqayyo Gooftaan namicha lafee isaa keessaa cinaachisaa keessaa lafee tokko baasee intala tolchee gara isaatti akka fidee dubbata lakkoofsa 21 irratti. Okay. Ishi lammatamee maaltu gaaffii ansii deebisa keessatti akka Addaam immoo dogoggoree jannaan keessaa ari'ame. Addaamis lafarraa badee jira amma iddoon sunis akkasuma badeera hin jiru siin jedhe. Iddoon sunis lafarra hin jiru eessa jira ree? Eessa jira maanaan jetta sun duraanuu iddoo Addaamiif qophaa'e. Namtichi iyyuu hin jiru wanti maal godha ree lafarraa? Eessa jira ree? Jannata keessaan baane Adamada. Iddoon sun jannata eenyutu jedhe? Iddoon sun jannata miti. Iddoo Addaam akka keessa jiraatu lafuma kanarratti isaaf qophaa'edha. Okay, lafuma kanarratti Eeshiyaa keessatti miti ree lafti sun eessa jirti ka jiru? Whatever yoo fedhe as Afrikaa asii Finfinnee illee haa ta'u I don't care about place. Maal Rabbiin akkam godhe ree lafa san buqqisee kaasee moo akkam godhe? Yoo buqqisee jiraate illee bakki isaa mul'achuu qabdi. Yoo ammoo Waaqayyoon hin gaafattu ati kana maal na gaafatta? Macaafichi sitti meera. Macaafni dubbatu macaafni yoo dubbate macaafni jedheeti. Sitti mee jira ko? Ati macaafa kanarra beekaa ta'uu barbaadda moo naagaluu dideere yaadni keeyyuu mee si wajjin baay'ee. Ati buqqisee kaasee naan jetta lafa san hin balleesse Rabbiin jechuu jirta. Lafti sun erga badde bakki isaa maaf hin mul'anne ree? Bakki irra jechuu maaf hin mul'anne? Wait, Addaamuun jiru bakki sin jirtuun siin jedhe. Akkamittiin jirre bakki akkamittiin jirre bakki sun yookaan yoo qorooramee bahee jiraate qorooraan sun ni mul'ata. Bakki Rabbiin keessa kutee baase sun. Takka ammoo yoo waan san irraa balleessee jiraate waan nyaatarra mooraalii kamiin kiristaanni waan nyaatarra muslima kee akkuma tasaa dhate mooraalima kamiin? Mooraalii kamiin kiristaanni muslima waan nyaatarratti keeka muslimni bar waan dhiisu qaba waan hin dhiifne qaba waan miidhaa qabu kamu kan irraa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhoowwe sinigaltee muslimni hin dhiisa hin nyaatu. Laakiin
kiristaana biratti osoo qarcoo nyaatte osoo hantuuta nyaatte dhoowwamaadhaa miti kuni hojii ergamoota boqonnaa kudhan irratti waan lafarra munyuuqu sini galtee waan lafarra munyuuqu guutuu dabalataan ammas ammoo waan miila afurii allaattii guutuu dabalataan bineensa guutuu bineensota lafarra jiran guutuu isaatu waaqayyo qulqulleessee jiraati nyaadhu jedhamee Phexrositti himameetiin ture mul'ataan. Yesuus Kiristoosii Maarqos boqonnaa 7:19 irratti wanni asii gadi seenu xuraa'aa naman godhuu jedha. Wanni asii gadi seenu yegabbaa yaagala ka durri jettu san hin beektaniimi. Isiisani bari yegabbaa yaagala ka jedhan sun bari macaafarraa fudhatame bari. Yegabbaa yaagala jetti durriyyeen. Wanni asii gadi seenu yaagala jechuun tajaajila kennaa jechuudha. Sini galte. Durriyyeen akkas jetti wama hunda liqimsitiimisa. የገባ ያገለግላታው ሐራም ሐላል ምናምን የሚባል ነገር የለም ይላል ይበል ሲኒገልቴ ጀቸሰን ደገሰን በክተኔሳ ከዱሬኝ የትዘን የገባ ያገለግላል ይላል ሲኒገልቴ ወን ገነመ ሰኔት እንጀደ ኢኑማ ገላገላ ይላል ካላ አስተጃጅለ ከና ይላል መጫበረት ለከስ መጅራ ወላሂ ወን ሲገነመ ሰኔ ጡራና መንጎዱ ጀዳ መጫ ኢየሱስ ከና አቺቲ ማል ጀዳ በከሰነቲ Maarqos boqonnaa 7:19 irratti kanaanis nyaanni hundinuu xuraa'aa akka naman goonu qulqulluu akka ta'e Yesuus barsiisee jedhe. Nyaanni hundumtuu jechuudha. Hantuuta nyaattee, qarcoo nyaattee, raacha nyaattee, wanni asii gaseene guutuun isaatu xuraa'aadhaa miti jedheetiin dubbata. Kanaaf kiristaanni addunyaarra jiru booyyee lafarraa fixu jira miisa. Wanni nyaatamni amma jira isaa kiristaana biratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessatti qoosiidha aadaadhaan wal qabateeti saafatan malee hatta amma jalqabanii jiran booyyee fakkeenyaaf amma hawaasa yoo dhayxeetiin jette hawaasa keessatti qurxummii nyaatanii booyyee hin nyaatanii siigaltee harreenu jalqabamu jirti amma. Ammoo faranjii biratti harree nyaachuu fi akkasumallee farda nyaachuun kun beekama. Wannummaan dhiifamu hin jiru. Wannummaan dhiifamu hin jiru. Harreellee nyaatama. Biyyoota Keeniyaan biyya kiristaanaati baay'inni isaanii kiristaanaa misa. Ka gurgurullee isaanuma abban. Macaafa isaanii keessatti ayyamamaadha. Harree nyaachuu harree waan gaariidha iyyuu medii isaatiin. Harree waan gaarii raacha yoo nyaatte qarcoo hantuuta yoo nyaatte bofa yoo nyaatte rakkoo takka illee hin qabu. Chigir illoo. Sini galtee kiristaana biratti rakkoo takka illee hin qabu jechuudha. Sareellee nyaadhu nama iyyuu nyaadhu macaafa keessatti hin dhoowwamne nama nyaachuu. Nama ajjeesiin jedha malee macaafni nama ajjeesiin jedha malee nama nyaatiin hin jedhu. Nama yoo du'eetiin jedhe nama yoo nyaateetiin jette macaafni maal waaqayyo ani ilmoolee keessanii fi intaloota keessan akka isin nyaattan nan godhaa jedhaami. Akka isin walii keessanii nyaattan macaafa keessattuu intalli takka beelofteetii Saamu'eel boqonnaa 16 jechuutti yaada. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 16 jechuutti yaada. Beelaaniitiin intalli takka daa'imman har'a kiyya affeelannee nyaannu jettee boroomoo kan kee affeelannee nyaannaa jetteen. Guyyaa tokkoffaa daa'ima tokko affeelanii nyaatan. Guyyaa lammaffaa ammoo kan keella asii affeellee nyaannaa daa'imaa jetteen. Jennaan lakki ankiyyan kennu jennaan wal kassasanii nabiyyi tokko bira dhagan. Wama takka hin dubbanne nabiyyiin aareetuma yaa waaqayyo maa akka nu goote jechumaan ofirraa dhiisan.